yaa na dhaggeeffadhaa hundi keessa na dhaggeeffadhaa. Mubee iyyuudhaan deebiin no Amadee qoy muyti godhi Amadee iyyuun immoo mallattoo mo'atamuuti. Mallattoo mo'atamuuti. Anifati afaan nagaalaan dubbataa jirra. Yaadan sii qoode kana yoo hin ta'u jettee sirrii mitiin aan jedhe. Afaan nagaatiin dubbadhuuti. Na dhaggeeffadhu. Sagalee sii kaayiraan aan deebisneeti. Kanaaf maanni wannan siin dubbataa jiru kun yoo hin ta'u ta'e maaster sirrii miti jedhe. Waan edaa keessaa, waan negatiivii, waan sirrii hin dubbanne, waan si tuqe, waan si xiqqeesse ragaa tokkitti yoo tinaa fidde an jilbeeffadheen dhiifama si gaafadha. Tokko. Yaada kan koo duraan fixadha dhaggeeffadha namni kun ni lama. Mucaa mubeerraa uummanni kan gabbu mucaadhaafis gaarii kan ta'u mucaa yoo dhufte tokko. Lammaffaa Ameerikaa akkasiin deemuudhaa jettee just sagalee ragaa guutuun qaba. Atis immoo nutti dubbattee jirta. Lamin kana mijeessaafii jira jette. Maashaallah yoo kun nu milkaa'ee nu itti gammadoodha. Obbiras teessistee uummanni fakkeenyaan barbaadu gara Ameerikaatti erguudha ture miti. Nu ergii inni kun yoo milkaa'e maashaallah nuti itti gammanna. Kanarraa kana fi garuu ammaalan akka ta'e nama 1,000 miti miiliyoona 1 fiddee maasterisuma dubbataa jiru kanaadha. Abbaan barbaade yoo hootii ta'es yoo qabbanaa'es yoo arraba dheera deeggartoonni kee as jalaa bitamtoonni jechuudha. Yoo fakkeenyaa kaanii arraba dheeratanii just booddee yeroo mana kan koo dhufan immoo akka jirinaa dhaabbatan nan beekaan. 100% nan beekaan. Amma ana irratti dubbatu booddee immoo anaaf dhaabbatu. I'm sure. So kanaaf maal jechuun barbaade maaster sobduus jedha, maaster kingis jedha hunda keessan warri jala jirtan dhugaa qofan dubbataara malee jibbaa namaa qabaadhee miti. Mubees baay'een jaalladhaa baay'een kabaja. Sarras baay'een jaalladhaa baay'een kabaja. Garuu dubbiin kun akka itti fufuu hin barbaanne asirratti kanatu sana ta'e asiin bahee asiin gale jechuu dhiisne mucaan fakkeenyaa fi afaan qabdii dubbachuu dandeessi. Mubeenis immoo obboleessa keenyaan akka nama tokkootti fakkeenyaa fi tuun kaleessa waan kanarraa quban qabaannee keessan galu. Birrii keenya hankuma 10 sitti ergeera hankuma 10 sitti ergeera nama jedhu koomintii kana jalatti 10 arguu hin danda'an. Ofiin kootii dharra sanyii har'a mana baankii cheekii godhee jechuudha. Biyaansi kamatoo ishee barbaadaa gabii kanan godheef 100 oli. Kanaaf obboleessa kiyyaa inaariin sin jaalladhaa sin kabajaa akka barbaadde dubbachuu dandeessa akka barbaadde taasisuu dandeessa garuu nama xiqqeessuun nama tuffachuun nama irratti iyyachuun haasaan namaa dadhabaa ta'uu danda'a nama fichisiistee kaatee deebii gabaabaa yoo kennite ana gammachiisa. So ammas taanaanii sararrattis dubbataan jiru sirraas dubbataan jira. Wanti ta'uu qabu garuu tokkoof tokko mucaas naa fidi sin naga'u. Mucaas fidi dubbachiis sin naga'u. Ana qofatu dubbataas sin naga'u. Oromoo guutuutu dubbata. Oromoo guutuu dubbata. Mucaan dhuftee si bira teessoo utuu isiin mataa kan kee irratti jechuudha. Ila asirratti jechuudha. Masgiida jaartee Sharafuddin waan amanuu qabu. Maaliif si bira jirti? Aniyyuu bara wayyaanee nuuf godhe. Wayyaanee leebaatuun jedhee sirbu gaafa siin na bira dhuftee አንተ ምንድነው ጋር በዚህ እንጀራ እኔ ትግሬ ነኝ እንጀራ ሁታ በዚህ ጥፋጅ ኦሮሞ ነኝ ቱን እንጀራ ይቲነት ቱሬ አሳኑ ሜራ በጣም ወደ ያለው አከብረ ያለው አቶ ኮኒ መውቱ ሙቤ ቆይ ማስተርቻሉዲን እንደ ቢሳ ኦብስ ሙቤ ዋማ ሰሪቲ ማሰበል ማሰሪ ፈዋቶ ኮይማ አማ ሙባርኪኒ ተሪ አካታይቲ ወልቲ ዱበና ጅራ ሲኒ ተውዲሱ ማል Innis gaafa gargaarsa sana nama daareetiin natti bilbilee na cinqaa turedha. Kottuudha sana hojiirra jiru. An dhugaa haalaan deemu gargaarsa sana irratti maaster natti bilbilee karaa keessoo gargaarsa sana irratti birrii guddaa akka jedhame ol sassaabuu dhaballee hirmaateera. Kan hordoftootaaf han beekaa ifa godhe. Hirmaateera gargaarsisuu irratti hirmaateera. Lammaffaa wannan maastariif himus mubaarikiifis dhugaa dubbattee itti taanaan namni si deeggaruu dhiisus si deeggarus bulee oolee dhugaa sotoo waan hiriiruuf. Dhugaa dubbatturraa namni si adeeggarus si aamunmus dhugaa dubbadhuu malee wanti dudduubbeetti si deebisu tokkittiin hin jiru. Kunooti mubaarik kunooti. Dhugaa dubbadhuu malee abbaan fedhe si aamunu abbaan fedhe si adeeggaru garuu dhugaa dubbadhuu malee dhugaa irratti bulee oolee inuma si deeggara inuma injifata dhugaan garuu dhugaan hin jirre qofayyii nama injifachuun hin danda'amu waan ta'eef akkasitti hubadhu siin jechuu barbaada. Warri koomentii immoo gaafa sana eessa jirtaa warri jettanuuni gargaarsa irratti sirriitti hirmaateera amma humna isaa amma danda'u gargaarsisuuf yaaleera sagalee baay'ee ta'eera viidiyoos waraabee maxxanseera beekamaadha kun mubaarik kunooti miti mal inni abbaa ta'ee fudhatee gargaarsa sana iyyuu sirriitti fudhatee kunooti miti maaster abboomee rakkatee natti bilbilee keessoodhaan kunoo naallolee maaliif hin dhumne jedhee sana hojiirra jiru jechuudha na dhaga'uu didee maaster halkan hojiin hojjedhaa mubaarik hin beeka
Rabbii sodaadhu, rabbii isa si qallaqe sodaadhu. Ameen jechuudha. Qabrii keetiif jecha waan dubbatturraa mubee jechuudha dhugaasaa dhoksinaan rabbi sinniisin. Warri as jala jirtan sharafuu kiingi jechuu caala mubee kiingituu sin jettanii ana gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Haasaa koosa dhumaati kuni dhugaaf dhugaa qofa irratti dhaabbadhaati. Abbaa deeggartan deeggara. Salaamu alaikum. Waan biraan dubbadhu lamoon ishee. Beeko boleessa kiyya qaali kabajamu akkamitti kun ta'e jedheen kabajaan gaafadhanis. Maastarisi kabaabsiiti amiyee birrii miilee tokko kuma dhibba jaatu akkaawuntii irra galee jedhee silas dawalee feennaa na arrabse sagalee isa waraabadhee rakkoo qabu seera jira isa seeraan bitan inni ol beellamanee naaf inni akka dhiiraatti birrii waan gaafadhu amma gaafadhu isa waraabadhu na gaafadhu eegali gara gaafatti seen kana booddee maastar galatoomi Sharafuddin waan deebisuun deeb qaba isaaf illee waan deebisuun qaba. Yaa galatoomi akkasitti nagaa waliin haasofne jennaani xumuruu dandeenya. Abdii Geetaachoo niitoorkii keessa irreeffadhu si argaa jira. Neetworkiin jenni. Assalaamu alaikum. Niitoorkiin jenni yeroo tokko niitoorkii jedhe waalaikum assalaam wa rahmatullah. Maal biyyi joo maal biyyi nagaa miti. Maaltu deemaa jira maaltu jira. Badaa haasaan kun gidduu kana maaltu uuman? Fira saarraatu argame fira saarraatu na mataara birrii miilee tokko kuma dhibba jaha walitti qabamee mubaarak nyaateedha. Firummaa isaa kan itti himu Sharafuddin. Ati maaliif himtaati? Ati waan kanarraa deebii qofa deebisuu malee ati abdiidhaa deebii kennuudha yaadan mirgaan qabdu. Abbaan mana namni nama kana intarviyu godhaartu deebii kennu. Abdiidhaan deebisuu qaba maasari mubaarak itti himu qoy. Abdii waan inni jedhu laaleen deebii abdiidhaan deebii. Elaamee waa'ee saarraa yoo ta'e dubbiin waa'ee saarraa yoo ta'e dubbii yoo ta'e dhaggeeffatu waa'ee saarraa yoo ta'e mubaarakis saarraanis mubaarakis Sharafuddiinis hunda keessan dura waa'ee saarraa kan beeku ana kan jalqaba dhaqee viidiyoo waraabe bara maatii haadha kan iddoo siin jirtu makiinaa kireeffatee dhaqee birrii koo baasee kan dhaqee viidiyoo waraabe ana. Sabari Ahmed sabari dubbat Ame sabari si kan dhufee waan dhageesse Angin dawalle je. Eenyu? Itu manjira tokkee Nasi masih ke. Ada sih dawalle sergi bodi. No, amade di sini tokko abdiyaa wanti ture kana jedhe. Ya. Dawalle sergi mandure. Ani simbeeku garuu kan nageesse mucaa durbaa wayitana kan nageesse dhuftee fuute. Kunoo amuttiin amun nama jira gaafas. Amuttiin kun galatoma. Okay, galatoma Abdii Geetaachoo mucaan gaafa viidiyoo hojjettu. Koy waasii galcha. Mucaan gaafa viidiyoo hojjettu Mubaarak Musammaa Abdii Geetaachoo biraan nagaa jettee jalqaba hojjette sirriidha viidiyoo waraabdeettaan irra gaansiibaa. Amma kan itti gaafataa jiru Mubaarak. Tokkoffaa Mubaarak intala hidhee jira, mana hidhaa galchee jira, mana isaa keessatti hidhee. Lammaffaa maallaqa miiliyoona tokko tuqaa ja'a funaaname wajjinan funaane yoo jette ragaa nuuf hidi maallaqicha akka keessa wajjin hin funaanne jedhiiti adda nuu baasi kan nuti Mubaarak. Eenyuun gaafata? Beeka sadii jettee fan wajjinan jira ilmichaan beeka sadii jette. Dhaga'i. Kan mucaa dhaqee viidiyoo waraabe dhaqi deebisii deebisa dhaggeeffadhu. Kan dhaqee viidiyoo waraabe ana akkaawuntii haadhaa maxxansine akka haati gargaaramtu goone. Sigalee sana booda erga saarraan dhuftee haatis immoo Finfinnee deemanii akiraman sana booda girgirriin danatee seenaan itti galtee Sharafuun itti galee namni dhawatti dhufee aluma sanan keessaa bayan hin jaalladhu waan akkanaan keessa fiiguu girgirriin jaalladhu waan ta'eef keessaan of baasee namni maallaqni meeqa akkaawuntii galee keessaa baate. Ambirriin 19 hanquman qabu waa'ee birrii viidiyoo waraabee maxxansuu qofa hojiin kun baankii dhaqee in hordofu faradhanne. Waan sitti maan anni nagar liggaraatu namni erga tokkummaan dhaga'uu dide nama 3,000 waa tokko nima. Dubbiin akka deemu qaba dhaggeeffadhu akkatti deemu qaba adeemsatti hin deemu qaba akkatti dubbatamu qaba hundi keenya abdii caalaa haasaa beeka hundeen beeka akkanis nan beeku garuu Abdii Geetaachoo reef dhufaara isa ji'a lamaan isa ji'a shananadhaa dubbataa jira. Kanaaf abdii koo akka nama tokkootti yaadan kennaa jiraafan si ibsuu jibbe malee ituun si ibsee gaariidha. Wanti deemaa jiru amma kana mucaan akkas jirti heerumtee jirti heeruma siin nageenye tokkummaatu ibsuu qaba ture dhugaa jiru. Kanaaf atis gaaffii akka itti gaafattu tokkummaa sirreessi yaada guutuu al tokko ibsii fi abdii yaada kee kennite. Bar quban qaba siin jedhaa jira bar quban qaba siin jedhaa jira.
Kuban qaba jedhee namni achi ka'e. Tokkuma akkaataa gaaffii dubbiyaatti dubbatu sirrii an kan quba qabu Mubaarakiinis dura Sharafuus dura mucaan viidiyoo alasiin iyyattu jarri suusuu natti himnaan dhaqeen viidiyoo waraabedha kanan quba qabu kanum waan biraa miti kan keessoo waan isin olii gad oofaa dhaggeeffadhu waan isin olii gad oofaa jirtan dhagaan jira argaan jira nuun jette isa gidduu kana taasaamaa irra nuun jette beektaa rakkoon achiisi kun maayinni haasaan kun maaloo dhadhee dhaggeeffachuu barbaadetan. Qofaa Mubaarika kennuu abbaana kennuu intalli obboleessa Mubaarikitti heerumteetti eega heerumtee booda Mubaarik fuudhee Kaayiroo seeneera wajjin Kaayiroo dhatte gaafa sana wanti ta'e hundi isaatu ta'eera gaa ta'e as gaameera jechuudha akkuma amma dhageessaa jirtu Mubaarikis kun as keessa jira waa'ee maallaqaa fi eenyu sana gaafachuu irra geenyeera waan ta'eef mee aamee dubbachiifne gaa eega hunda isaan dhaggeeffatillee dhaggeeffadhu sana booda waan sitti dhaga'ameetillee waan beektu wanti beektu jiraate dubbachuu keessi wayyaa amma aamee waan kaase qaba maatiidha jedhe waan ta'eef aamee na dubbatu ati immoo sana booda wantoota sitti dhaga'ame wantoota sirriidha jettee amantus ta'e waan fedha keetii dubbachuu dandeessan jedha kanarratti maal jetta? Okay, nan dhaggeeffadha jechuun haasa'umti kun mucaanii yatiimaa olii gad deddeemurraa namnis garaagaraa na hiriyoonis wal arrabsuurraa kiliir godhaa qulqulleessaa jechuudha fan dhaggeeffadhee waan nan danda'u nanni dhaggeeffadha. Yaa. Aamee miyuutirraa baafadhuu baga nagaan dhuftee. Waan baga nagaan nu eddanii akkam jirtu? Nagaa edda mana maastar kaleessa naa waliin hin turreeti mana maastar Sharafuddin wajjin turre ana maastar Sharafuddin nama maqaan isaa Mahammad jedhamu jetamaami wajjin turre yaada barbaada turre isaa irratti maallaqa funaaname kaaftee rakkoowwan jiru kaaftee Mubaariki maallaqa naa ergi jettee saaraan itti himnaan akka galchuu dide hedduu kaaftee waa'ee maallaqa immoo miliyoona tokko tuqaa ja'a akka funaaname naa kennite waraabeen jira inna sana si waraabaan jira jedhen sitti mee waraabee birrii sanaa kaana yeroo hedduu Mubaarik illee kanan gaafataa ture kan Mubaarik maallaqa meeqatu funaaname kun Sharafuddin illee yaadati maallaqa meeqatu funaaname jedhee amma maallaqaa sana gaafadhee yeroo hedduu irra deddeebi'ee gaafataan ture ati immoo miliyoona tokko tuqaa ja'a yookaan miliyoona tokkoof 100,000 jechuudha kanatu funaaname jette kun akkamii achi kaanetti humnaa ifa godhe. Kan funaaname miliyoona tokkoof 100,000 achi ka'ee Mubaarik kuni gizee mucaan dhuftee as taa ziyaara teessu. Miliyoona tokko 100,000 Mucaa situun gaafate. Miliyoona tokko 100,000 san. Akkamitti argite jechuun akkaawuntii haadha asirra gale. Jechuun akkaawuntii irratti argite moo namatu sitti hime fakkeenyaaf adda baase jechuun akkam waan isaa kana. Akkaawuntii irratti nan biraan taara mobaayilii koo kanaan godhaa ture kaalitti viidiyoo kaalitti amma waan dhukkubsattu himataa turte. Okay, eeshi haadha bira turte jechuudha. Haadha biran ture haadha gisee sin ajjirtu viidiyoo gochisiiseen dhaggeeffachiisaa ture. Okay, maallaqa akkaawuntii irra galuu sitti himaa ture jechuudha ilaalee. Itti himaan ture. Okay, itti fufu. Itti himaan ture achiin isin Addis Ababaa geeffamtee booda immoo booddee gisee isii dhukkubu achiin isii fuudhee achii Itiyoo Xabiib galchee Mubaarik. Asitti maaltu ta'e beektaa? Asitti mobaayil baankingii banii mobaayil baankingii dhaqee bansiisinaan jedhamnaan mobaayil baankingii hin bansiisuun jedhe maaliifi jennaan haadha saarraa kana gaafachiisee ishii saarraa iyyuu gaafadhee mobaayil baankingii banuu wayyaa lakkii wayyuu akka hin banneenaan jedhe ishii jedheenniise. Tokko jedha achiin hin banu jedheenniise amma innasiin Itiyoo Xabiib dhayitee galtu Mubaarik kun dhaqee birrii 700 ofirratti dabarfatee Turkii deeme. Birricharraa jechuudha. 700 birricharraa ofitti dabarfate. Birricharraa ofitti dabarfate. Sii galee birricharraa inni ofitti dabarfatu birrii ofitti dabarfatee kee achumaan deeme inni Turkii. Turkii deeme achi isiin achi baatee mana hakimii sana baatee hoteela galte. Hoteela galtee achi nyaata sii barbaachise nyaataa turte achi baate. Achi isiin akka rabbii taate. Booddee birriin achi mana Itiyoo Xabiib sana baasu dhibeennaan sheetamaam birrii 500 liqeeffatanii danaataa sana nuu fidanii ilmoo wajjin dhufani. Yennaa dhufan
hidhannaa dhufanu birrii 500 san amaanaa namaatii fuudhee dhufe liqeeffadhee boortiin deebisee deemu dhufe. Hamma birrii kana naa kennaa nama mana murtii kunoo Maastar Sharafuddin jira. Dhaqnee mana murtiitii waa hunda finnee isa sa'aatii 5 maalitti sa'aatii 2 3 wayitti dhaqne achi sa'aatii 12 maalitti baane. Achi wanticha finnee isaanii immoo barattoota amma qaxaramnaan bulanii achi isaan barattoonni amma isaan geessinee Jimmaa geessinee gaggeessinee dhufe tokko jedhe. Birriin kumni 500 suni birriin kumni 500 sunoo birrii kan isin opereeshinii tokko godhamte walitti kan kaffalame. Birriin 700 sun eessa dhaqe? Inni qoricha minaaminii kaffalee kan ishii kan mana nyaataa ta'u warraa baasu amma baaseen himne caalam jedheetan dhaggeeffataa ture. Achiin birrii asabuu dheedhee mucaa as jirti taaziyaarraa kaatee birrii asabuu dheedhee mucaa Finfinneetti waamna geessee Jimmaan geessee ayyarii kaayee achi addeebi'e. Galgala sa'aatii 2 maalitti dhufe akkatti gali tokko jedhe. Hamma mucaa gurbaa wayii jira Addis Ababaa kan jiraatu ijoollumti saqqaa jechuudha. Asin godinyaa kootiin dawwalii fi mucaan kun qophaan ergaara isheeta maamee Adaamaan jira jedhaaranii dawwalii fi mucaa kana akka inni fuudhu godhii jedheeniin akka inni fuudhu godhi mucaan bakkeetti hafteenna mucaa sana dawwalee birrii raayidii ergee fi dhaqee mucaan achitti salaatii magriiba eegaara. Nenna mucaan naqu jarri Mubaarikiif seenaan immoo dhaqanii mucaa fuudhanii ba'anii. Dhaqanii mucaa raayidii fudhatanii ba'anii. Siigalee mucaa raayidii fudhatanii ba'anii. Amma mucaadhaaf hin dawwal jara Mubaarikti fuudhee galee ishii jedhee niisee rakkoon qabu niisee bulee amma nan dawwalee fi baroon jira minaaminaan jettee nasiidhaa dawwaleen. Eenyuun waan akka godhee sodaadduan. Akkas dhugaa dubbannaan dhugaa jirtu anarra dhibaan eenyuun iyyee maantee waa tokko wanti sodaaddu jiruan iyya namaatiif sodaa bootaan qabuan. Iyyiin jiru bar dhugaa qabaannaan abbaa feene funyaan qabne of jala dhiisina hoo dhugaan jiraate garuu dhugaa malee hin dandeenye. Kanuma dhugaadha. Kanuma achi mucaadhaa dawwalee kana birricha wasaba saartaa dhayxeenyu taataata mucaan akkuma itti mattu sodaatteetti haqee waan himoo ta'e mucaan birriin basana iyyuu asaba birriidhaan kan isin asii kaatee Addis Ababaa deemte birrii waan sabaddaadha birrii 700 jechuudha birriin wacii itti baaseen asabaddaadha. Achi dhaqanii sheetamaamiif isin dawwallee isaan immoo isaan eennan dawwalu isaan amma hojiirra jira minaaminaan jedha ishii jedhe maa jedhe isaan itti dawwalee ilman dhiise tokko jettee booddee Mubaarikis dhaqnee biricha sin assamnan jenne mucaanyoo ta'e asitti tuu sin atteessu tikkeettii sii kuteera jedheeni mucaadhaan kan kaayiroo gaafateeyyuu hin deemtaan hojii hin deemtaan jenne. Hadha mucaan kun ummata kan birrii buuseef ummata kana gaafateeraa fuudhee deema obboleessa kootiin ekaa godhee redhee gaafateera waan hin kaammoo viidiyoo isaa dhaggeeffataan ture am birran jiru dhaarasa jimmaa inni wajjiniin Addis Ababaa kaanii dhufanii ni kaa godhee deeme inni. Abbaa waan jechuudha. Tokkummaa. Kanaafuu tokkummaa. Tokko jedhe. Naafichisiis. Yoo dheerate. Bakka biriittan deebi'a. Ijaabbootaan qabuun. Bakka biriittan deebi'a. Qoyga akkana goonaa Mubaarik akkana goonaa qoy. Namicha kabajaa gabaabsee laafee. Sobaa jirtaa hin sobdaa. Guyyaa lama fuula jimmaan jira. Wanti sobu jiru adda agiraaga jetteeti. Qaama wal arginee dubbannaa. Kabajaa naasee. Qaamaan kuntus maalla gochuudha. Minim mattaamataa nagara. Kabajaa naasee. Horii isaanii Raabsiisi tokkummaa. dubbii dhugaa yoo qabaanne miiraan hin deemu. Oo dubbii dhugaa qabaanne Kanuma. Tokkummaa waa'ee maallaqaatti deebii dhaggeeffadhaa. Waa'ee maallaqaatti deebii deebisanii. Haadha ammaa asirratti bahamee miidiyaa irratti haasa'amu rabbi mataa godhamu haasa'uus hin barbaanneen. Inni haadha amaanaa jedhu jechuudha. Haati uummata Oromoo hundaaf kan isin amaanaa kennan. Waanuma maallaqaa bitate. Waa'ee maallaqaa Waa'ee maallaqaa bitee waa'ee deemsa irra ga'eera. Waa'ee maallaqaa irraan deebii kenna. Haasaan shaffaniin ammas taanaan haasaan shaffaniin. Maallaqa fixeera jedhu wennaan fixe dhimma biraattanuu maa sagalee ofirkaan qaba dhimma biraa baranis kunoo bilbila kana keessaan qaba sagalee. Xumurameera. Miilee tokko 600 achuma irrattan deebii qaba. Gaaffiis qaba. Naa obsi. Dhumee miilee jedhu. Okay, maal taate? Obsati. Sira deebiseen kaa. Obsati Mubaarak. Ayi mucaa. Ayyee waan isa gaaffa. Ani bootaan qabu kasiin haasa'uudhaan. Akkas bitti dhugaa qabde taanaan dirqama ittiin haasofte. Dhugaan jira taanaan dirqama
Dirqama bar. Inni jinaan mafuutan qabu. Iyya wal arrabsuun hin jiru. Yoo iyya sarakkoon qabu jedhati sagalee ol fuudhee fi Yoo iyya wanti hin jiru. No, Maal sagalee ol sodaata? fuudhee sodaati. Ati qofaarratti dhaggeeffadhaa uummata keenya. Qofaarratti mucaan kun firasii akka ta'e maastar Sharafuddin irraa nage. Fira. Itti waa dhabdee dhaabee miti kan inni firummaa isin mormuuf. Ayyee nuti Amurtaanaan fira. Wanti kun jiru yommatti ati hin qabadhu. Ani naasofne Ani hin shaffadu. Amade yeroo dubbattu hin sodaadhu. Ija babaasu ምናምን wanta akka kanaa sirna siraata miti. Nuti nama gurguddaatu walitti qabamee haasaara waan ta'eef kabaja isaaf nama kamiifiyyuu kabaja kennaa sirriitti haasofte nullee jechuudha akka dhaggeeffannu inni illee akka dhaggeeffatu gochuu qabda. Ija babaasuun sodaadhu as dhuftee waan an gootu ምናምን namni barree inni itti face to face waa wal godhu hafee jira jechuudha. Mataadhaan yeroo itti wal dha'uudha waan ta'eef mataadhaan wal dha'u mataadhaan dhugaa dubbachuudha kan nu barbaannu.